ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ dur ijoollee walloo irratti mubaarak mana king Ahmad seene achi seene jennee nu an arrabseef akka nama tokkotti ana usmeedha waraana dimsi gorillaa inni arrabsaa turreef maqaa haadha kiyyaa waan malee baafataniif achi ani ammoo walloon akka looniiti kararra galtii jedhe achumarraa haaran jechuu isa amma deeme lola amma deemaa jiru kana keessatti wallahi guyyaa takkas namaanis nama qabaa jedheen beeku gastii baradhee yooniin dhugaa jirtu san qofa miliyoona takkitti san gabbaase guruppii isaanii ijaaratanii ummanni arsii lafarraa dhumuu qaban jedhan gadi baase san taate malee kabiraan jiru jechuu wannan miskiina qabee gastii nama itti nama tuman gubbaayyuu koreen beeku jalaan taa'u jechuu garaan na dadhabee jalaa deema hin danda'u garaan na bishaan asii galee miskiina gama isaanis miskiina gama siisis amma ammoo erga ammootu dheengadda warri ammootu araara didanii baalagee gama isaanii dhiyeeffatuu dhabanii warra jedhuufi akka afarsaatti nama 1,200 irratti wanni ani yookaan ammoo na yaamanii araara san dhaquu dhabeef mammaaksa ummata keenyaa tokkotu jira. Arse gurra eeggataa maqaa eeggataa maqaan baduurra mataan baduu wayyaa sakka qabaa beeytan dhugaa rabbi dubbachuuf ummanni wallollee oromoo ummanni arsiillee oromoo garuu ilma dhiiraa jalqaba isaanis safuu oromoo cabsee ilma dhiiraa muka duubaan dukkaayanii kottu araaraminaan jechuun ana morma muranii narraa darbuu wayya wannan dheesseefsani tokkoffaa dhugaa irratti argamanii komii akkanaa kaasutu hurmaatamoo miskiina wanni araara dhufee wanni akkuma takkas hin jiru wannan dubbadus hin jiru eegaa araara wanni jedhamu seera akkas jechuun araara dhufanii ila na dhagai hin dogongoriin araara dhufee gaafi masi gaafadhaan ishii sambal dhageeffadhu gaafa sana gaafaan dhufee komii san kaase samballeessinee jirraata boodaa ittiin deebinu dhiifamoo naa godhaadhaan akkamitti dhiifama godhaan muyni hudduu keessana ta'a. Maal seera araaraa keessatti bar araaraaf dhuftee osoo araaramne dhiisuu danda'uun ni jira ture yoo haqa kee arganne yoo bakka barbaadu arganne. Gaiisan gubbaayyuu nagai wallahi dhugaan sitti maan warri maa araara dhufuu dhabe jedhee natti aareef gastiisan gubbaayyuu akkasii miti wanna hordofuu qabdu waa lama. Takka bilchinaan deemuu qabda takka namummaan deemuu qabda bilchinnii fi namummaan maanni seera keen eeggadha himannaa keen gootu haqa kee argatte haala wasaan haqa keen arganne maaliif kana goota beekta ani uummata keenya hin beeka uummanni keenya takka sirra ciise taanaan sirraan ka'u hayyee jallisee dhagai sheekolee san jala deebisuu hin dandeenyu dhugaan sitti maan odoo dhaqee gastiisan gubbaa koree unkaan mormii kaasuumi kana dhaabuuf kana dubbachaa jirraa dhugaa dubbachaa jirraa jedhee sirra ciisa uummanni keenya. Sanirra ammoo dhiyeessitee gastii gubbaarra salphina keessan muka hudduu keessa keettee haga gaafa muyni hudduu si bahee hudduu biraatti deebi'utti taa'utu irra caala malee gastiisan gubbaa dhaqee akkasina godhanii dabarsoodha. Kan namaa jiru garuu nama kuma takka. Nama kuma takkaasaniif kuma takkallee ta'u akka arsiitti muyni nu gale kutaan biraallee nuun arrabsiti ture. Isa san gaafatteetiin argatu tura furmaata garatti qabatu tura furmaata. Dhagai. Odoon akkasi dhaqee araara san fudhadhe afarsaas muyni keessa jira sillee muyni keessa raka lola kana keessa hin jirre hunda kee arsii himatu muyni keessa. Maa fudhatamaa hin mormatta hin haasofta maal afaan hin qabdu ati jaarsa. Ati barila rakkoon kee barreedi bakka araaraa dhuftee wanni mormattu hin jiru baradhu. Ani maalu araara naan taane fudhadhu himadhee. Duruma ta'e wanni mormattu hin jiru eega araaraaf mormaasiif ilal. Seera jaarsummaa keessatti achi dhayitee mormachuun araara diiguu ta'a malee duruma diduudha. Eega bakka araaraa of amansiiftee sammuu kee amansiiftee bakki kun araara jira jettee dhayitee waan araara buusu dubbatuu qabda malee waan mormuu araaraa godhu. Sirraa fudhadha. Bu'aan diduu waan amma deemamaa jiru kanaa akkam jetta akkam mormaan digaraa maalayyee. Ila dhagai deemamaan jiru miti. Deemame bar deemamnaanu muyni hudduu ilma namaa kaayamemi. Itti fufaa jira malee san qofaa guyyaa har'a dhagai maa inshaa Allah ani bari ilaan dhagai waan akkasitti maan wallahi dhugaa sitti maan hin dogongorarra akka nama tokkootti araarri haa bu'uu nama jaalala qaburraa tokko nama kabaja irraa qaburraa tokko. Wanda yaada wal hubachuu qabna nuuyyo dur afaan tokko ta'uu qabna beekke ayyee. Ila ani akka nama tokkotti akka nama tokkotti reedi dalaga ibar warna amma
laali ati biyya san jirtaa sitti fakkaatu danda'a. Ila laga ilma namaa dhugaa dubbachuuf wanni hawaasa kana xiqqeessaaf hojjetame malee yookaan hawaasa sikkumantu xiqqeessuuf maqaa hin jirre buusuufiif hojjetame malee wallaalameetii illee miti. Akka safuu Oromoo ta'e wallaalameetii illee miti. Maaliin hawaasa sikkuumantoo kana cabsina? Maaliin hawaasa Arsii jedhamu kana cabsinatu muka ilma namaa hudduu keessise malee wallaalaa miti kana namaniin. Lola irraa kaka'ee miti. Ittiin xiqqeessuuf, ittiin fokkisiisuuf, ittiin waan hin jirre itti baasuuf. Siigalee har ammoo ani hin araarama jedhee araaraaf dhiyaadhee mukatu hudduu na seeneen araaramu jedhee achi dhaqee booyaan. Namatu narraa falaxame, namatu narraa walaalame jechuun waan jiru. Sana mormachuun waan jiru garuu qaanii muyni hudduu keessa na taa'u ani bakka araaraa dhaqee booyuun narraan eegamu akka nama tokkootti. Ayyee fudhatanii jallisuun furmaataare baran malas akka dhiirummaattis akka ati sitti fakkaachuu danda'a. Ati sitti fakkaachuu danda'a. Biyya san jirti. Waan asitti deemamu hin beektu. Waan gaara kana keessa jiru beektu. Waan karaa kana jiru hin beektu. Dhugaa ta'uu dandeessa. Diigalee garuu hubachuu danda'a mungkin nama miidiyaatillee nama baay'eettillee waan dhiyaatu hubachuu dandeessa. Baramma ati waan tokko laali waan tokko. Gaafa muyni hudduu namaatti hin seenin san araara labsaa turre akkuma kee kana. Lolli ma jira beek namni miskiinni ma ol qabaa jira yeroo san akka afarsaatti anuu gabbayee waan kana nagaa buusa sheekoleen hadhateettee ilaaltu qeesiin hadhateettee ilaaltu jechaan turre jira kenna dhugaa yoo dubbanne haqa jirtu dubbadha. Odoo muyni hudduu namaan seenin duratti lakkaa waan kana sheekoleen hadhateettanii ilaaltan harargeen hadhateettee ilaaltu jimmaan hadhateettee ilaaltu waan kana nagaa buusaa jechaa tureen. Odoonan kana booyuu araara dheessitee ijoolleen isaaniitis fuutee waan hin taane ijoolleen qorii waan nama goone hin qabdu jettee ijoolleen walloo mucaa huddutti mukaan fiidee jechuudha. Gaafa kana ilmuma namaa keessaa bahee jireenya ilma namaa keessaa jibbee sooshaal miidiyaas irraa bade dhugaan sitti himaan. Maaliif jennaan maqaan baduurra mataan baduu wayya. Har'a odoo araara sanirra dhiyaadhe waan dubbadhu hayyee fudhadhe jedhee yoo cal'iseen alatti lakki akkasana godhan jedhee wanna ni madhu jiru. Araara san dheessuun kiyya maaliif waanuma feete yoo taate haala shari'aa keessattis nama badii guddaa sirra dalage badiin deebisiif nama keeriin si deebise keeriin deebisiifitu jira. Garuu badii guddaa sanarra dalaganii bakka araaraa taa'ee afaan banuun ilma arseetiillee miti ilma arsichaatiillee miti dhugaan sitti himaan. Kottu hudduu eegana salte dhageeffadhu hudduu eegana salte na fixachiise. Erga bakka araaraa dhaqee araara kadhadhe yoo ta'e muka hudduu na keette san bishaan itti buusii hudduu daan nabbaye san irraa dhiqee jechuu bara. Wallahi udaan bareen nabbaye san irraa dhiqee raana jira. Sigalee kanaatu ture amma immoo ila araara keessa harka lamaaniin fudhadha. Yoo namnuu du'e ni fudhadha. Maaliif jennaan seenaa namarratti hin dalagne. Kana olee jira obboleessoo. Duwwaa yamane. Du'e haa du'u dhagaye. Ila namni nima du'a. Anilleen du'a. Atilleen duuta guyyama eegganna nu hundi kenna. Dararaa ijoollee Oromoo irra geessanis haa ta'u. Dararaa agartee miskiina irra ga'e ka wallootis ka arsiitis haa ta'u. Anillee gaafa rabbi na darare ima dararama. Yoo dararatti duutanaan jedhe yoo rabbiin fattiratti duutanaan jedhe qooda rabbi naa qoodirraayi. Garuu maqaa sana fudhadhee jecha badii sana waan miliilikiyyuu uummata Oromoo bar ila dhageeffadhu waan godhu dhabee aaree itti hidhee ittiin qote malee muka hudduun kenna ilma namaa. Jechuudha ilma namaa dhiira ilmoo dhiiraa muka hudduun kenna miliilikiin uummata Oromoo akkasi godhaa ture sunuyyuu. Siigalee Haayile Sillaaseen ittiin qote miliilika harmaa fi harkaa fi miila nurraa cire siigalee Oromoo walloo 40 fixe. Inni suniyyuu muka hudduu naman kenne jechuudha. Gara jabummaa bira taranii ilma dhiiraa muka hudduun goranii jaarsummaan ani fudhadhu jiru jedhee dide namni 2000 kuwannaa beetaniif saniif. Garuu ammoo harka dhiqaa nutii fi ijoolleen walloo jechuudha. Gaafa barbaadde isaantu nu salaa. Gaafa barbaadde nuti salaa jechuudha hudduu keessa. Waan biraatiin wal fuunee kalaas yoo nikaa walirraa hiikuu taate walirraa hiina homaa rakkoon qabu ani qophiidha. Amma nikaa walirraa hiikaa warri jettan kuni walloolleen nama kenna yoo fuutanii harka qabdan ka hudduu keessan nikaa irraa hiikaa nullee keessan ka hudduu keessan nikaa irraa hiina dhiirummaa teessanii dachaa jiraadha nullee dhiirummaa teessanii dachaa ni jiraanna akkas isin hin jedhaan fixadhe. Amma asitti ayyee ati murtee keeti mungkin warra qabaamee harka jaraa jiru saniif furmaanni maalidha amma? Isaaf si jammar isumaaf seenne barramma nuti akka waliigalaatti yoo ta'e murtee kee natti himteerta nutti himteerta. Akka dhuunfatitti immoo miskiina haati qoraan baadhattee biyya Suudi Arabiyaa ergatte harka diinaa kanaa jiru furmaanni isaa maali? Haa du'anii haa dhumaniidha moo furmaata wayii kennafiidha amma barra wannummaan nu dhiphisee kana malee jarri kun wanti nu goote
nun السلام aarsine عليكم ورحمة الله وبركاته. amaaratu aara nuyi miti tigreetu aara nuyi miti lammi nama ta'e ka dhalateen aara gochatti. Waalaikum salaam. Reedi yaani ke bareeda amma waa tokko dubbachuu barbaadan uummata kanaa fi warra asirra jiruu fi warra jala jirullee amma afarsaanillee sirrii dubbataa garuu bakka garitti wanni beekamuu qabu akkuma ati jette miskiinatu miidhamaa jira. Wanni beekuu qabu uummanni Oromoo beektaa reedi dhageeffadha. Walloo fi uummanni sikkoo mandoo wal mooyachuu hin danda'u. Maaliif wal mooyachuu hin dandeenye naan jedhe. Oromoon gonkumayyuu waliin mooyuu garuu keessattuu wanni amma deemamaa jiru wallaahi gocha gadhummaati malee gocha gootummaati miti. Akkamitti naa jedhe. Osoo uummanni walloodhaa osoo hafarsoo kallattiidhaan ka hafarsoo qabaniitiin dhiyeessan taate gootummaa isaanii mirkaneeffatan. Osoo uummanni sikkoo mandoo Kiingi Ahmad yookiin Abdii Bilisummaa san ka qabee dhiyeessu taate uummanni walloodhaa uummanni sikkoo mandoodhaa gootummaa isaanii mirkaneeffatan dhiira. Garuu ati mee wanni ati ajaa'ibsiifachuu qabdu ani si wallolee miskiina sitti aanu yoo qabe gadhummaadha moo gootummaadha? Uummanni hayaa wal baasaa jira. Uummata Islaama ofiin jedhu uummata dayyuusummaa qabu uummata gartee dhiira surree irraa baasee dubartii bira dhaabee waliin waraabu maal jettaan dubartiin akkana godhi jedhuun ijoollee daddaa'im ijoollee qaama dhiiraa qaqqabatu dubartii Islaamaa ta qaama dhiiraa qaqqabattu garteeti qaama dhiiraa safuu waan Oromoo fi aalama addunyaa kanatti hin danda'amin boru dhalteetiniin agarteetiniin ilmoo argatti yookiin dhaltee of jalaa qabdi. Dubartii Oromootii miti dubartii aalamaa keessatti agarteeti ka ilma dhiiraa qaama saalaa addaan qabdee ilaaltu obbo. Ilmi dhiiraa sun ka bira dhaabatee waliin waraabu ammoo ka isitti kennu suni qabee dubartii tokkana godhe jedhu suni dayyuusa moo maa inni mee rabbi sodaa. Dayyuusa yaa akii dayyuusa dhiira qabee dubartii tosseessisee asitti surree irraa baasii ilaali jedhaan. Ka isaa hin laalchisu yoo barbaade. Mee kana kaagana takka gahe. Amma ammoo tuyyuu walumaa galatti jechuudha. Dhageeffadhaa. Wallaahi walumaa galatti gootummaan takka hin jirtu gama lamaanittuu gootummaan takka hin jirtu injifannoon takka hin jirtu. Yoo injifannoo barbaadan dhiirummaa qabdanii koota. Dhageeffadhu wanni jedhuu barbaadne. Wanni furmaata wanni jiru laal. Yoo dhiirummaa waliin mul'ifachuu barbaadan nama miidiyaa kanarraa iyyuu qabanii wal garsiisuudha. Suni dhiira. Miskiina garuu. Akkasitti kunoo laalille walii wasafanii kudhan ta'anii gamaa walii dhufanii istiraahaa qabatanii yoo barbaadan bakka barbaadanii walii wasafanii akka dur magaalaan beektaa magaalaa Suudiituun duraan namni walii wasafa sitti maati. Akkasii walii wasafanii deeman malee miskiina walloo qabuun miskiina sikkoo mandoo qabanii dararuun wallaahi kuni gadhummaa yookiin dabeessummaa irraa laqama tokko waan kana taateef jarana nageenya barbaachisaa. Nageenya buusaa ilmaan miskiina hin miidhina dhiisaa kalaas gara furmaataa deema isin ga'ee jira namni martuu isin dhaale gocha fokkataa dalaydan uf bira dabarsaniitiin dubartiillee maqaa balleessitan wallaahi dubartiillee maqaa balleessan dubartii Oromootii miti abboon takkaa dubartii Islaamaatii miti takkaa dubartii wallaahi amantii biraa qabdullee ka qaama dhiiraa qaqqabattee ilaaltu jaanni agarreen fil aalam kuni gadhummaadha yaa aboo maali yaa aboo kuni namnuu namatti kolfa yaa aboo. Maal aboo lola dhiiraa keessa dubartii wallaahi waan fokkataadha. Kanaafiyyuu ani waan jedhu jecha gaariirra jirta ati akka dandeettiini nageenya labsii afarsoon faallee asirra jiranii waan kana garuu baay'ee leellisaan jiru afarsoo zamoona kana dhiisee jira akkanumatti hoo dhiisee irraa fagaatu. Qaba gadhiisaa san keessa hin jiru garuu akka waan guddoon barbaadan osoo danda'ee dhiyaatetuma waan silaa barbaachisu dhugaa ofillee barbaadatee dhugaa ofillee qabaate akka sabaattis akka dhuunfaa isaattis ani kun furmaata dhiyaata. Abdaa Muttar welcome. Thank you ready. Hayyee amma araara jedhaa jiran qabeef King Ahmad sun araara jedhaa ture. Amma sa'a tokko kana keessatti qofa viidiyoo lama argee jira ka tumanii gadhisan. Hayyee kun hoo maal jedhama duuba asiin araara jechaa asiin ammoo tuma isinis tumaadhaa bar kun amma rakkoon bar kanaa ready. Achiitumaatiin poost godhan yookaan namatti ergan akka mul'atuuf akka miidiyaa viidiyoon sun mul'atuuf isinillee tumaadhaa malee wanti kun isin moonee qabaame jarri kunis harkaa qabdi ijoollee walloo tunniin illee deebistee haatumtuudha bar waan san godhanii viidiyoo ergunu amma bar rakkanneeti kun araara jedha duubaan ammoo ka biraan tumamaa jira namni tokko araara jedha ol baya ijoolleen achi dararamaa arti amma mucaa xiqqaa tokko kareef tumamaa jira ka viidiyoo arge. Aboo rabbii jedhaati dhiisaa karaa isin gaa miira keessa nu galchitanii of qabne dhiisne ammallee miiroma san keessa yoo seenu dinne
dirqiidhaan garuu haalli itti jirtan sirrii viidiyoo lama bar sa'aatii matana sa'aatii takkaa kana keessatti bar ijoollee xixiqqoo takka katumamtu tokkos guddaadha manumaayyuu sunillee waan isaan jiranii jechoon isaan jiranii nu aboos nuuf safuudha akka oromooti nuti hin dubbannu jechoota sana boo taa'aa waan kanarraa dhaabadhaa borii isin seeneessa boriif seenoytu itti har'a isinitti mul'atu ummata keessan oromoo irraan fageessinaa ummanni keessan oromoo wajjin haa jiraatu oromoo wajjin nagaa haa qabaatu ummanni sikkoo mandoo jechuun ummata miiliyoona 20 kana guutuu walitti qabdee arrabsuu jechuun maal jechuudha ati yoo keetiif yaadin maatii keetiif yaaddu bar maatiin kee yoo achi dhukkubsate maatiin kee yoo achi miidhame bar miiliyoona 20 sikkoo mandoo ajarra gandaan kutaan walitti qabdee arrabsantu bar achi madaaya achi dhukkubsataa bar kanaayyuu maaliif hin yaadne ammallee rabbii jedhaatii araara buusaa akka amma reef eenyu inni abdiidha abdiin sun taa'ee haasayaa jirutti qabbanaayeti araara barbaadee innilleen haa araaramnu jedhee dhufe kuuwwan ammoo hin araaramnuudhaan kun waan kana godhaa jiranii innummaan duubaan godhaa jedhee ajaje ofiin godhanii hin beeynu garuu ammas qabbanaayeti araara buusaa yookaan hundi keessan wal gaggalaafataatuma deemtan taraa hundi keessan akka hin jedhe san godhaa feemasoonni dhagaa waliin lolinaati. Halas yoo gastii feemasummaa barbaadan feemasii singoona abdii bilisummaa Kingi Ahmad Sooraa fa'a ijoollee ammoo nama qabdee nama tumsiisaartu kanniin aadaa gastii banan nun gastii irra sin finnaadhaan ijoollee mee takkittiin isii gabbaatee waa dubbattu nuti feemasii itti waan dubbattu sii galee wallahi dhuga maaltu jira beektaa farsoo kana dhugaan jiru kana fudhadhaa waati jette kana mana banata dhageeffadhu feemasiin mana banata kakabee ummata sukkumaa jiru warra fooloo kuma takka kuma lama qabu waa'ee feemasummaa irraa quban qabu ummanni waan ergamasiin ergame qofa fakkeenya banan masara taa'ee ijoollee arsiitiin qabaatanii akkana godha jennaan fiiganii qabaniituma yoo sukkuuman isa santu rakkoo ta'e malee rakkoo feemasummaa fi maalii sanii miti bar feemasummaa taate arraba qofaan hin fammasta teettee kuta waarsii kana teettee arrabsita nama tuquun hin barbaachisu kaarsii jimmaa arrabsaa maali wal keessa ima guddata akkasitti rakkoon arraba bira darbee qaaman wal fiduusan ilal bar laayiviin maan kun illee dayyamuu fi daqiiqaa lama argisiifnan achumaan kuta igalee laayiviin amma bari isinis dhagaa warra waa baballeessaa kana mata duree gizee jarri laayivii barattee waa haasoi biroo seenaa akkuma gorsaatti bira ta'a hin gammaddi bakka waan balleessitu igalee wallahi dhuguma akka tilaalte kanaa miti amma dubbisan bira taree bira darbeem No. I know. Sanuma, wallahi sanuma. Ani bar grupi sari kita tahu. Grupi, yo barbade sekali sih lagi sih dian. Acik jalan. Grupi kaisa wana san lagi. Nama kuma tukar mal jiran beta. Nama kuma lamarat. Mal jiran grupi kaisa beta. Obboleh sewan kana yo dam nenam nishan tunulala jan nulala warra jiran lagi. Sekali sih video dendam. Wallahi sih video dendam. Kejiba kan kam decu. Nama shan nama sadii nulaala yoo nuni kana dhaabni nama saddeet sagalii nulaala jedhan. Yoo odoo kun furmaata ta'e mana nama hundaa seennee viidiyoo banannee barbaannu lafarra gangalataa kolfisiifne nama kana jedhee barra osoo akkas ta'e hundi keenya laayivii seennee miidiyaadhaan yoo ta'e sangaruun barbaannu nuti maaliif callisne haa qabbanaa wanti kun haa dhaabbatu ilmaan oromooti jennee callisne miidiyaa irratti waggaa meeqa bargandaa wal arrabsaa turre lafatti ammoo silaa dhaabbate barila haasayaan hin dhaabbatu silaa dhaabbate akkamiin dhaabbata baabaan gabbayanii abaarsa godhanii dhaabbadhee isinii kadhadhe namaan dhaabanne jedhanii waa meeqa dubbatanii sheekoleen kun ka isaaniitis kunoo kaleessa riyaadii kana moo eessatti hin beekan wal gayanii hawaasni wal yaasee ka arsiitis ka wallootis dhugaa dubbatanii warri suudii moo maan agarree tabboo hiriira akkatti bahe warri suudii hiriira jaarsoleen guddaan marti hiriira bayee dabarsaan oolle abbo kana Sanirra darbee qabsiisaa jira dhimma sanii ijoollee guursisaa jiran reedi ijoollee guursisuu barbaadanii dhimma saniif bayyan malee waan biraati miti araarri hin jiru. Ijoollee naaka warra mata duree jedhan kana ni guursifna. Isaan suuraa qabatanii dhaqammes suuraa kennanii gamaaf gamanaayyuu suuraa kennanii jiranii waan irratti deemamu san irratti dalagaa jiran isaan kana beekadha. Obboleessi madarsaa jechuudha qaama haala kanaan miskiinni. Darai amma laalika isaan hiriira bayanii kaleessa ammoo viidiyooleen an arge tokkin viidiyooleen isaan dabarsan tokkin kan arge ka gama arsiitis ka gama wallootis mata duree bakka isinirraa itti goona inni kaan ka kara deemu miskiin nagaa wal bira haa darbu jedhanii haasanii nagaya nam ijoollee manguddoo walla gurguddoon arge wallahi gurguddaa warra magaalaa keessa jiru wal bira darbaa karaa nagaa ati jaani
La miskiini karaa deemu nagaa naa darbu warra amma mata duree jaanii himaman kana nutu malatti dhaa jedhan. Maarree ati baallee liistii keessa argaa kasana. La rakkoo qabu ani numaayyuu mana hidhaa san taa'u naa wayyaa yabbo cinkee akkana Oromoo muka hudduun na walla taarte ana gagaa. Yoo akka tasaa hidhamtan dhuguma gootummaa teessanii fi ijoollee wallootillee lama ni dhageeffatu. Mana hidhaa nu fidanii abdii bilisummaa dhugaan isinitti ba'an. Mana hidhaa nu fidanii abdii bilisummaatii fi achitti kiingii walitti dhufnaan achitti takkaa jarri ajjeef takkaa natu ajjeesa mana hidhaatti Namaa yoo boone sinuufi namaa miti kana. Miskiina irraa amma odoonaa danda'ame. Abdii bilisummaa sanii fi afarsoo kanattu qaama walii beellamatee wal cafacafa malee. Miskiinni dayyuusni moobaayilii riibeekaa qabatu. Dararamuun qabudha sila moobaayilii akkanaa qabatee tasawwaan itti jedhu. Waan jedhe keessa tokko qabame wayii afarsoo beekta jennaan. Geeffadha afarsoo. Miskiina qabame tokko waan jedhe afarsoo beekta jennaan. Afarsoon maalinni jedhe hiikammaa isaatu nama jedhanii walloo warsi nama isin hin beekne faatu dararamaa jira. Achi dhumarratti aslii tokko bichaan beeka. Sanuu Itoophiyaatti dhaga'ee jedhe Itoophiyaatti dhaga'ee asitti miti beek. Zuun itti miti. Nama aslii jedhamu. Hiikale nama akkanaa kanatu dararamaa jira. Kanan nu gubeetiniin nagaa jechaa irra malee durriyyeen akka keessanii kun osoo guyyarraa calafee. Maasan qofa dhaga'i tokko waan jedhe bar Kiingi Ahmadiif abdii bilisummaa beektaannaan Kiingi Ahmad maal walloo keessa hin jiru jedheen. Wallahi. Garaa si nyaatu ta'e kun ni naayyee. Miskiin akkanaa kun garaa nama nyaatu. Wallahi garaa Kiingi Ahmad maa inni dure yaan. Tiigale. Atama wannoo godhi dhageeffadhu dhugaa si kadhannaa dhageeffadhu. Ijoolleen tun lubbuu fi abaraareffattu yoo si qallayanii hayyee jedhi morma keenya uummataa kenne boo. Wayi. Ani bar mormi kiyya uummataa kenne. Ijoolleen tun nagaa amma inni qabbanaa'ee jira. Yookaan si jaraa kennineeti ijoollee baafanna ijoollee jirtu. Ana jaraa kennaa dhugaa rabbi jarru akkas jedhaa jiranii afarsoo qofa nuu kennaa jedhanii ani garuu ka jiru ammoo araba bira Oromoo bira hin jiru araba eenyu gaafatare. Arabni kiyyan. Araba ijoollee beektu ergina. Bakka aboo kan nuti isa afarsoo isinii kenninaa. Habibi. Aliyoom amma waan hin taane ani bira jirta. ready. Sudaanii tokko olii jirra Sudaanii tokko as jira. Wallahi wabillahi Hin dhagahamu? Hin dhagahama. Bara 2016 irraa jalqabnee miidiyaa kanarra jirra. Oromoon akkanumatti miidiyaa irraa wal arrabsa. Gaafa Jimmaa wal arrabsa, gaafa Arsii wal arrabsa, gaafa Harargee wal arrabsa, akkam wal arrabsaa turan. Gaafa garuu lafaa Kaayiroo kana keessatti nuti wajjiteenyee qamaana gaafuma tokko nama keessantu Harargee arrabsee jedhee kanutti dubbatan jiru nama keessantu Arsii arrabsa jedhee kan itti dubbanne jiru wajji qamaana. Kuni gowwummaa akkamiitii lafarratti waltumuuf wal jeesuu kana gide. Miidiyaa dannee waan amannuuf. Eka ka miidiyaa irratti dhume bas nuti ammoo nuti obboleeyyani wajji nyaanna wajji qamaana wajji dhuyna halkan yeroo hunda namni keenya garuu wajji arrabsa. Wal arrabsa. Wanti godhamaa jiru wanta amma nu miidiyaa irratti dhaadannu lafatti argisiifnaa dhalli lafatti wal dararan kuni wallahi gootummaa miti wallaalummaadha. Goonni kuni haala miidiyaatu lafatee wal afuufa malee nama karaa deemu tokko qabadhee gootummaa irratti argisiisa jechuun qaanyii guddaadha. Nama eeggataa jire nama lola quba hin qabne namni lola quba qabu bara of eeggataa waa kiisatti baadhatee deema qalbii ofiitii yookaan ofirraa si boqosee yookaan du'ee si ajjeesa. Garuu nama quba hin qabne tokko sarpiraayizii yoo goote akkam ta'a harkasitti kannatee duuba ofiitti hidhamuu malee. Kanaaf bannaa taachuu waan kana dhaaba keessattuu arraba dhaaba koomentii jalatti nama arrabsina kutaa nama ijoolleen teena daytanii arrabsina ijoollee walloo as dhuftanii ijoollee teena tawaa banattee haasoftu arrabsina arrabni yoo tasgabbaa'ee adeemsa keessa namummaan sun yoo nama dhagaamee iyyuu tasgabbaa'an deema sii galee wanti waa balleessee dubbii tanaan gaarraatti hin ga'e arraba malee namni lafatti niitii wal jalaa hojjetee lolli kun ka'e hin jiru. Namni mootuu waa wal jalaa fuudhee yookaan mallaqa wayyaa hawaala wal walsiisee wanni kun dhufe hin jiru. Wanti waan kana fide koomentii irraan arraba irraan waanuma tokko fachalaa dhaadannoo. Waan garaa nama nyaatu beektaa wallaahi miskiina tamar.
kuma kudhan na Mucaa galcha. tokko beeytaa qabanii ati Hordoftoonni reetii beeluun guutuun beeytaa isa jedhanii ni qabu beeyta. jaalata. Godha. Tokkokkii Ati afar soofaa beeytaa jedhanii ni beeytaa mucaa wayii. Maal jedhaan beeytaa? Ati afar soofaa beeytaa jedhanii ni beeytaa. An guruppii quraanaa malee homaan beeku jedhaan abbaa isaa fannatti. Garaana nyaate wallahi. Guruppii wallahi wabillaahi jedhan. Wallahi waan mee amma zulmii nama akkasii kana zulmanii osoo inni itti guruppii quraanaa malee homaan beeku kana. Mee amma rabbi irra waa kajeelaa muslimni rabbi sodaadhaa wallahi lazim namni jaarsa kalee galgalaa san jettaami. mee nama miskiina. Bannaati maanguddoo san ani akka maanguddoo sanii ka garaana nyaata hin jiru bannaa mee nama guddaa. Wanna jedhee bar anaa garee quraanaa keessa hirtan na fuutan jedhee. Isa qara'aa jiru fuudhan. Itti himneeti. Bee nama akkasiitiif garaan hin laafa muree. Walii wasafuun bareeda dhiirummaadha. Amma nigaa wal komachuu dhiisnee ready wal komachuu dhiisnee gara furmaataatti haa deemnu. Ila asii ijoollee walloo komachuun ka walloo ijoollee arsii komachuun kun bu'aan qabu dubbii dheeressu malee gara furmaataatti haa deemnu. Amma waan gootan jalqaba irratti ijoolleen walloo ijoolleen arsii warri Suudi Arabiyaa jirtan jalqaba kun warneengi barbaachisaa beektaa. Bakka dalagataa jirtanii hundi keessan ijoollee ganda keessanii biratti dhaggaa. Dhugaan isin hima wandallee ta'e ijoollee arsii qacamsi gooti. Arsiillee ta'e ijoollee walloo qacamsi gooti. Kophaa hoolata wajjin fiffiigin hoolata arabaa barbaadachitti gatii biraa deemiti bakka takkatti wal ga'a. Maaliif jennaan yoo xiqqaatee namni yoo wal ga'e eegalee namni yoo wal ga'e wal sodaata walitti hin deessu. Hanga wanti kutaa ijoolleen kophaa ta'aa jirtan kophaa taa'uu dhiisa deema walitti dhaggaa aga nageenyi bu'u. Reedii ati bar warra tiktaakii qabuuf himaa jirtaa barre ijoollee qabamaa jirtu bar tiktaakii miti tiktaakii waan jedhamu beektu bar. Ayno wallahi la amma bar ka karaa deemus ka bakka dalagaa jirus ka duraan wajji nyaatus bar shaayii koottoo aga mana nawaales jedhee wal qabaa turan yaa. Koottoo aga mana kiyyaa nageegessi shaayii dhuydee deebitaanii achi wal qabaa. Malal ijoollee san nyaachisee obaasee dabarsa. Kun wallahi billahi akkasii ijoollee akkasii sun amma yawaala hin qabdu karaa itti agarsiisime. Mee agarsiisu uummata kanatti namni hin argin hin jiru garuu. Ilaa namni kanarraa waa barataa sii bakka sawarra isinii ergine bakka jirru isinitti agarsiisu. Mucaa suni barumsa guddaa kennee wallahi billahi itti gammadee mucaa san akkas godhuu isaati. Maal waa qabdanii biyya akki miskiina qabuu malee fooloo nu balaa misi karaa qabaaba tokkokkii nurraa jira. Farsoo atilleen akka ijoollee kaawwanii koomantiidhaan bira keessa hin galin. Koomantii waan fedhan haa barreessanii koomantii ma ilaalinaa. Wanni waa balleessaa jiru koomantii kanaati. Oime of guddisaa isaa neetworkii kiyyaa. Viidiyoo isin argisiisu himan. Gara laafummallee wal barsiisuun gaariidha sii galee. Gara jabummaan mootummaa akka hin taane illee. Amma silaa namni goota ta'ee faarfamuu qabu wayinee of guddisanii didee akkam. Namni gootummaan faarfamuu qabu silaa mucaa kana. Akkami nagaa jiru. Goota zabana kana. Isin akkami godhu walloon nama akkam jiru si ani walloo arginaal. Reefuu duuda dhalma waan akka hin beekne. Lolona dhaabaa dhaabnaan. Oromoo keessanii akkamiin lolta? Dhiiga eessan diina isaan firra lolta dhiirummaa qabaannaa akkaan garaa jabaannaa. Waan akkasiitti Oromoon warroonni walloon kan lolta jechuudha. Ijoollee Oromooti kunneen laala. Nyaata duwidee garuu waan qaburraa kenneefii jira. Waan akkasiitti ijoollee dhaaba waan akkanaa kanaa. Nama ijoollee tanii yoo tume jedhe waan akka irraan argadhu. Ijoolleen tun daa'immanii waa hin beektu. Obboleeyyan tiyya malee tunni nama wanni miti. Osoo hin tumee ijoollee tanii waan akka irraan argadhu waan akkasiitti.